Chaayinaan waraana Iraan dhaabsisuuf baay'ee ifaajaa jiraachuu himte. Mootummaan Chaayinaa waraanni giddu galeessaa akka xumuramuuf adeemsa marii nagaa keessatti gumaacha taasisaa jiraachuu ibsee jira. Ejjennoon mootummaa Chaayinaa miidiyaa biyyattii irratti darbe kun erga Tiraamp Fox News irratti dhimma Iraan irratti obsa fixadheera jechuun waa'een marii nagaa isa ifachiisuu dubbateen booda dhagahame. Tiraamp akka jedhutti pirezidaantii Xi Jinping dhimma Iraan irratti faallaa kaa'uu ilaalchisee Chaayinaan akka isa deeggartu himeera. Chaayinaan Iraan waliin hariiroo siyaasaa fi dinagdee cimaa qabdi. Tiraamp kana fayyadamuun akka Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa gootu barbaada. Ibsi mootummaa Chaayinaa waraanichi gonkumaa eegaluun akka irra hin turree fi sababni inni ittiin itti fufuus akka hin jirre himeera. Garuu warra waraanicha eegalee Ameerikaa fi Israa'el irratti kallattiin qeeqa inni dhiyeessine. Waraana kanaanis Chaayinaanis guddoo miidhamteetti. Ulaan Hormuuz cufamuun dhiyeessiin boba'aa akka irratu taasisee gatiin akka dabaluufis sababateera. Kun ammoo oomishaalee Chaayinaa akkaan akka miidhe ibsameera. Garuu ammoo gama dippiloomaasii fi siyaasaan Chaayinaan waan miidhamte hin qabdu. Gama kanaan miidhaan Ameerikaa irra ga'e salphaa miti. Yeroo ammaa Chaayinaan waraana kana dhaabsisuu keessatti biyya filatamtuu taatee jirti. Haalli kun Chaayinaan utubaa dinagdee addunyaa qofaa osoo hin taane gama dippiloomaasiitiinis fudhatama guddaa argachaa jiraachuu addeessira. Kun kanaan yeroo jirutti Tiraamp erga Xi Jinping waliin mari'ateen booda dhimma Iraan irratti obsa fixachuu dubbateera. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaa kan Chaayinaa pirezidantii Xi Jinping waliin erga mari'ateen booda dhimma Iraan irratti obsa fixachuu dubbateera. Tiraamp kamisa waa'ee waraana Iraan pirezidantii Xi Jinping waliin erga mari'ateen booda gaaffiif deebii Fox News waliin taasiseen kana dubbate. White House akka ibsetti Tiraamp fi Xi Jinping dhimma ulaa Hormuuz bansiisuu irratti bal'inaan dubbataniiru. Chaayinaan michuu Iraan yoo taatu biyya boba'aa Iraan baay'inaan bittudha. Ameerikaan haleellaa Iraan irratti raawwattu jaarsummaa Islaamabaadiin dhaabdus dooniiwwan buufata Iraan seenanii ba'an ugguruu garuu itti fufteetti. Chaayinaan marii nagaa Ameerikaa fi Iraan akka milkaa'uuf Paakistaan tumsaa turte. Garuu Iraan yuuraaniyeemii ishee guutummaatti dabarsitee kennuu irratti murtee irra ga'uu dhabuun ishee mariin kun akka gufatu taasiseera. Pirezidaanti Tiraamp daawwannaa Chaayinaatti taasise kana irratti Iraan gonkumaa niwukilaara qabaachuu hin qabdu jedheera. Obsa fixadheeraa kanaan booda waan obsu natti hin fakkaatu waliigaltee irra ga'uu qabu jechuudhaanis Ameerikaa kan bulchaa jiru pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiiseera. Ulaa Hormuuz irraa bidiruuwwan xixinnoo meeshaalee waraanaa ofirraa qabanii fi saffisaan imalan baay'inaan mul'achuun dabalaniiru. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasaa dhiyeenya taasiseen humna galaanaa Iraan guutummaan guutuutti ni barbadeessina jedheera. Humna galaanaa Iraan keessaa kan hafe bidiruuwwan xixiqqoo matarayyeesii hidhatan qofa ta'uu isaanis dubbateera. Bidiruuwwan xixiqqaa kunneen xiinxaltoota warra lixaatiin maqaa Moskooto Fileet jedhamu kennameefii jira. Maqaa bookee busaatiin gaafamuun isaanii sababa xixiqqoo ta'anii fi saffisa isaaniitiifidha. Mootummaan Iraan ji'ootaaf ulaa Hormuuz irraa dooniiwwan dhorkuu kan danda'e bidiruuwwan xixiqqoo kanneen fayyadameetidha. Iraan bidiruuwwan yookaan dooniiwwan xixinnoo kunneen yeroo rakkoon akkanaa mudatetti ramaddi. Daandii murteessaan boba'aan addunyaa irra daddarbu kan ta'e ulaa Hormuuz irraa amma baay'inaan bobbaafamaniiru. Bidiruuwwan haleellaa raawwatan kunneen yaaddoo karaa kana jiru daran hammeessaniiru. Iraan dooniiwwan konteenera fe'an lama naannawaa Hormuuzitti kan to'attee hoomaa bidiruuwwan kanneen bobbaasuudhaani. Tarkaanfiin Iraan kun Ameerikaan humna galaanaa irraa olaantummaa argachuu himataa turtee tuffachiiseera. Ulaa guutuu addunyaa murteessaa ta'e kana deebisanii banuun hangam rakkisaa akka ta'e akeeka. Ameerikaan dooniiwwan xixinnoo saffisaan imalan kunneen tuffataa turte. Kanaaf dooniiwwan gurguddoo Iraan qofaa irrattis xiyyeeffataa turte. Haa ta'u malee wiixata darbe pirezidaanti Tiraamp dooniiwwan xixiqqoo kunneen bakki waan hin kennamneef malee yaaddoo akka ta'an waan akeeku dubbatee ture. Tiraamp dooniiwwan kunneen yoo yaaddoo Ameerikaa handaara Hormuuzitti ulaa galaanarraa uggurtee jirtutti dhiyaatan tooftaa Kaaribiyaanii fi Paasifiik keessatti fayyadame irra deebi'uun akka barbadeessu dhaadateera.
Kanaan dura Kaaribiyaanii fi Paasifiik keessatti humna qilleensa Ameerikaa bidiruuwwan xixiqqoo qoricha sammuu namaa adoochuu fe'an jedhee shakke irratti haleellaa raawwachuun yoo xinnaatee namoota 110 ajjeeseera. Bidiruuwwan xixinnoon Iraan baay'inaan bobbaasite kunniin dooniiwwan gurguddoo kanneen meeshaalee waraanaa hin hidhannee hin haleelani. Hidhannoo guddaas hin qabani. Meeshaalee waraanaa gurguddoo haleellaa rookeetii fi yeroo garii ammoo tarkaanfii farraa haleellaa misaayilaa Iraan fudhatamuun kan ga'ee isaa baatu eegdota warraaqsaa Iraanidha. Iraan misaayilota dirooniiwwan dhootuuwwan adda addaa fi sirna elektirikii Hormuzii fi naannawaa sana qubachiistee fi diriirsitee jirti. Kun qaamni kamuu imala karaa kana darbuuf akka yaaddoon guutamu taasiseera. Kubbaaniyyaan nageenya galaanarraa biyya Giriikii Diiyaapiloos jedhamu dabalataan bidiruuwwan saffisaan imalanii fi haleellaa raawwatan heddummachuun yaaddoo hammeessaa jechuun Rooyitersitti dubbateera. Iraan waraanaan dura bidiruuwwan akkanaa kumaatamaan lakkaa'aman qabdii jedhamee simamaa tureera. Iraan gama isheetiin karaa bulchaa olaanaa ishee waa'ee ulaa Hormuz irratti karaa Mojtaabaa Kaaminii qabxeewwan 10 dabarsiteetti. Hoogganaan olaanaa Iraan Mojtaabaa Kaaminii egeree galuu galaana Pershiyaa fi ulaa Hormuz ilaalchisee qabxiilee tarsimawaa baay'ee barbaachisoo ta'an 10 adda baasuu dhaabbanni oduu Faaris Niwus gabaaseera. Akka miidiyaaleen mootummaa Iraan jedhanitti Mojtaabaa Kaaminii yaada dhiyeenya kana kennaniin dhimmi ulaa Hormuz qabeenya tarsimoo gatii boombii niwukilaaraa waliin wal madaalu qabaachuu akka ta'e ibsaniiru. Kanaaf dhimma galoo galaana Pershiyaa naannolee addunyaan tarsimowaadhaan barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu ibsuun nageenyi ishee humnoota alaan osoo hin taane biyyoota naannichaatiin bulfamuu akka qabu cimsanii dubbataniiru. Yaanni isaanii kun yeroo gam tokkoon mariin yaalamaa jiru akkasumas ulaa Hormuz humnaan banuuf Ameerikaan yaalaa jirtutti kan ibsamedha. Jalqaba irratti Iraan humnoonni alaa madda nageenyaa dhabuu guddaa ta'uu ibsitee jirti. Hanga Ameerikaan naannawaa galoo galaana Faaris keessa jirtutti nageenyi naannichaa hin jiraatu jechuudhaan waraanni Ameerikaa galoo galaanaa Faaris keessaa akka bahu ajajjee jirti yookaan gaafattee jirti Iraan. Kanaaf Mojtaabaa Kaaminii bulchaan olaanaa Iraan ga'ee Ameerikaan naannicha keessatti qabdu guddaa qeeqaniiru. Naannoo galoo galaanaa Pershiyaa keessatti humnoonni alaa Ameerikaa jiraachuu fi hidda gadi fageeffachuun isaanii madda nageenya dhabuu naannoo sana isa guddaa ta'a jechuudhaanis ibsaniiru. Bulchaan olaanaa kun loltoonni biyya alaa tasgabbii osoo hin taane dorgommii meeshaa waraanaa walitti qabuu fi balaa waraanaa fida jechuunis ibsaniiru. Buufanni Ameerikaa saaxilamoo ta'uun ammoo tuqaawwan lammataa ta'anii jiru. Buufataaleen waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanaa nageenya ofii isaaniif illee wabii ta'uu hin danda'an jechuunis ibsaniiru. Qabxiin kun humnoota alaa irratti hirkatanii jiraachuun biyyoota galoo galaanaatiif nageenya akka hin mirkaneessine hireera. Naannichi hirmaannaa Ameerikaa malee guddachuu akka danda'us ibsaniiru. Bulchaan olaanaa Iraan Mojtaabaa Kaaminiin humnoonni waraanaa biyya alaa yoo ba'an biyyoonni galoo galaanaa nagaa fi guddina akkasumas badhaadhina walii argachuu akka danda'anis ibsaniiru. Kanas akka egeree walabummaa fi tumsa naannoo irratti hundaa'uu barbaachisuu yaada dhiyeessaniiru. Kanaaf naannichi humnoota alaa malee egeree tasgabbaa fi badhaadhina qabuu qabaachuu akka danda'u yaada dhiyeessaniiru. Bulchaan olaanaa kun Iraan hiree ollaa isheetiin qabdus akka murteessaa ta'e ibsaniiru. Iraan fi ollaan ishee bishaan galoo galaana Pershiyaa fi galoo galaana Oomaan keessa jiran teessuma lafaa fi dinagdeen walitti hidhamuun hiree waloo qabu jechuunis ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti tumsi biyyootaa kunneen gidduutti taasifamu tasgabbii yeroo dheeraa fi guddina dinagdee fiduu danda'as jedhaniiru. Mootummoonni biyyootaa kunneen humnoota alaatti osoo hin hirkatin qorumsa nageenyaa daldala galaanaa fi daandii anniisaa bulchuu fi walitti dhufeenya cimsuu fi waliin hojjechuu akka qabanis ibsanii jiru. Humnoonni alagaa diinummaa qaban Hormuz irratti ga'ee tokko qabaachuu hin qaban jechuunis ibsan bulchaan olaanaa Iraan Mojtaabaa Kaaminii. Diinonni alaa galoo galaana Pershiyaa keessatti bakka qabachuu hin qaban jechuunis ibsaniiru. Humnoota alagaa diinotaa inni isaan jedhan ammoo humnoota Ameerikaa fi Israa'el akka ta'e ifatti ibsameera. Hoogganaan olaanaa kun daandii doonii
biyyoonni addunyaa boba'aa fi gaazii erguuf barbaachisoo ta'an keessaa tokko kan ta'e ulaa Hormuz irratti xiyyeeffannoo guddaa kennaniiru. Ga'een Iraan daandii bishaan bulchuu fi eegumsa gochuu keessatti qabdu tasgabbii dinagdee addunyaatiif akkaan barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Kunis kaayyoon Iraan yeroo dheeraa nageenya naannoo irratti dhiibbaa akka hir'isuuf qabdu kan calaqqisiisedha. Injifannoon Iraan sirni naannoo fi addunyaa haaraan akka uumamu agarsiiseera. Kaameniin akka jedhanitti sochii Iraan dhiyeenya kana galoo galaanaa keessatti goote gara madaallii humna haaraa biyyoonni naannichaa nageenyaaf siyaasaa keessatti adda duree ta'anitti ce'uu agarsiiseera. Galoo galaanaa mirkaneessuun ga'ee Iraan Hormuz keessatti qabduuf beekamtii kennuudha. Iraan akka eegduu ijoo ulaa Hormuz taateetti kan dhiyeessan yoo ta'u, tattaaffii nageenyaa naannoo ga'ee kanaa beekamtii akka kennu yaadas dhiyeessee jira. Gama biraatiin qooda fudhattoonni diina ta'an akka hin fayyadamne dhorkuun aantummaa olaanaadhas jedhee jira bulchaan olaanaa kun. Akkasumas biyyoota naannichaa karaa bishaanii kanaaf bu'uuraalee seeraa fi sirna bulchiinsa haaraa uumuuf yaada dhiyeessaniiru. Diinonni ulaa Hormuz akka hin fayyadamne dhorkuu qabna jechuunis waraanni Ameerikaa naannawa sana akka ba'u dooniiwwan Ameerikaa fi Israa'elis hamma Iraan eeyyamtutti karaa ulaa sanaa akka darbuu hin dandeenye seera haaraa kalaquu ibsanii jiru. Gareen diinotaa daldalaa yookaan dhiyeessii anniisaa addunyaa balaadhaaf saaxiluudhaaf akka itti hin fayyadamne dhaabuun barbaachisaa ta'uu cimsanis dubbataniiru. Qooda fudhattoonni diina ta'an akka itti hin fayyadamne dhorkuun aantummaa olaanaadha. Akkasumas biyyoonni naannichaa karaa bishaanii kanaaf bu'uuraalee seeraa fi bulchiinsa haaraa uumuuf yaada dhiyeessaniiru jedhaniiru. Kana malees sirna seeraa haaraa uumaniiru. Kaameniin waliigalteen naannoo fi bu'uuraalee seeraa doonii fi nageenyaa yeroo muddamaa kana keessatti bulchuu yaada dhiyeessaniiru. Galmi isaas akka itti gaafatamummaa waliinii fi tumsa dinagdeetis jedhaniiru. Sirna naannoo haaraan daandii bishaanii to'atu saboota galoo galaanaaf bu'aa guddaa fiduu fi walabummaa naannoo cimsuu akka danda'aniiraniiru. Bulchiinsa haaraa ulaa Hormuzitiin uummata Iraaniif faayidaa dinagdee fiduunis karoora isaanii keessaa tokko akka ta'es ibsanii jiru. Hoggansi haaraan uummata Iraan fayyadamoo taasisuu qabas jedhaniiru. Dubbiin isaanii kun ejjennoon Iraan yeroo dheeraaf nageenyi naannawaa fi egereen galoo galaana Pershiyaa adda durummaan biyyoota isheen daangeffamaniin bocamuu akka qabu ibsitee jirti. Gama biraatiin ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun yeroo waraana Iraan geggeeffamaa ture dhokatee gara Yuunaayitid Arab Emireet maluun pirezidantii biyyattii waliin mari'achuu ibsuun Iraan fi Yuunaayitid Arab Emireet deebii kennaniiru. Waajirri Naataaniyaahu pirezidantii Sheek Mohammed bin Zaayid faana wal arguun michummaa hundee jabeeffate mul'isas jedhi jira. Ibsi kun kan ba'e yeroo muraasaan booda ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Arab Emireet waa'een daawwannaa kanaa wanti odeeffame guutummaatti bu'uura hin qabu jedhee jira. Hariiroon biyyoota lameenii daawwannaa dhoksaan taasifamu irratti kan hundaa'e mitis jedhaniiru. Yeroo waraanni geggeeffamaa ture Iraan haleellaa hedduu Yuunaayitid Arab Emireet irratti raawwatteetti. Iraan biyyoonni galoo galaanaa keessatti humna jabaa qabdu Yuunaayitid Arab Emireet hariiroo jabaa Ameerikaa fi Israa'el waliin qabdi jechuun qeeqti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii muummee ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyaahu waan tajaajilli tikaa Iraan kanaan dura hooggantoota biyyattiitti himee har'a ifatti dubbate jedhaniiru. Israa'el waliin michummaa uumanii socho'uun dhimma dhiifamni hin godhamne fedha kan jedhe ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii kanneen gocha akkanaa raawwatan itti gaafatamuuf jiru jechuun Yuunaayitid Arab Emireet irratti dhaadataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Arab Emireet ibsa baaseen Naataaniyaahun yookaan jilli humna nageenyaa Israa'el biyyattii daawwachuu haaleera. Hariiroon Israa'el fi Yuunaayitid Arab Emireet ifatti kan raawwatamuudhas jedhaniiru. Hariiroon Yuunaayitid Arab Emireet fi Israa'el dhoksaatti miti kan jedhe biyyattiin daawwannaa iftoominaa hin qabnee fi dhoksaan raawwatamu irratti hariiroo hundaa'e hin qabnu jedhaniiru. Waliigalteen Abrahaam jedhamu hariiroon Israa'el fi biyyoota Arabaa kaanii madaallii isaa eeggatee akka deemuu fi dhibdeen akka hin babal'anneef bara aangoo pireezidaantummaa jalqabaa Tiraamp kan tolfamedha. Gabaasi Reuters
Naataaniyaahuu fi pireezidantii Yuunaayitid Arab Emireet Sheek Mohammed bin Zaayid magaalaa daangaa Omaan irratti argamtu Alaayin keessatti wal arguun yeroo dheeraaf mari'achuu mul'iseera. Israa'elitti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Huukaabii Israa'el sirna ittisaa misaa'ilaa ishee Iron Dome keessaa baatiriiwwan farraa haleellaa misaa'ilaa Yuunaayitid Arab Emireetiif erguun haleellaa Iraan jalaa akka of baraartuu tumsaa turuu ibxataa beeksisee ture. Iron Dome sirna ittisa qilleensaa Israa'el akkaan ammayyaawaa ta'eera. Misaa'ilota rokkeetiiwwanii fi dirooniiwwan qilleensaa qolachuun akka barbadeessuu ibsamaa tureera. Ambaasaaddarri Huukaabiin akka jedhutti United Arab Emirates sirna Iron Dome irraa fayyadamuu kan dandeesse hariiroon biyyoota lameenii sadarkaa olaanaa irra waan ga'eef jedheera. Kunis bu'uuraalee waliigaltee Abrahaam jedhamuun ta'uu ibseera. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti labsan ammoo hariiroo sana daran cimseera jira. Qondaalli kun gama humna waraanaan michummaa cimaan akka uumamuuf sababa ta'eeras jedheera. Yeroo waraanni geggeeffamaa ture Iraan misaa'ilotaa fi dirooniiwwan United Arab Emirates haleelaa turte. Hanga ammaatti misaa'iloonni saffisoo fi fageenya dheeraa baalistikii 551 misaa'ilota lafatti gadi siqanii furguggifaman kiruuz jedhaman 29 fi dirooniiwwan 2265 United Arab Emirates irratti dhukaastee jirti Iraan. Ji'uma kana keessallee Iraan haleellaa United Arab Emirates irratti raawwatteetti. Ministeerri ittisaa United Arab Emirates caamsaa 10 dirooniiwwan Iraan lama qolachuu beeksisee jira. Gaazexaan Wall Street Journal jedhamu ammoo United Arab Emirates haleellaa Iraan irraa raawwachuu wiixataa gabaasee ture. Kun garuu ifatti waan beekame miti, dhoksaan kan raawwatamedha. United Arab Emirates haleellaa akkanaa kan dhoksaan raawwatamu warshaa oomisha boba'aa Iraan kan odola laavaa keessatti argamu irratti raawwachuun gabaafameera. Roobii dheengaddaa ammoo gorsaan pireezidantii United Arab Emirates Anwar Gargaash biyyi isaa dippiloomaasiif kutannoo akka qabdu ibsuun garuu haleellaa ofirraa ittisuuf mirga guutuu qabdi jedheera. Gargaash maxxansa isaa keessatti United Arab Emirates waraana barbaaddee hin beektu, waraana hambisuuf ifaajaa jirtis jechuun ibseera. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan guyyoota 40 walitti aansuun erga geggeeffameen booda dhukaasa dhaabuun labsame. Garuu Iraan ammallee haleellaa Ameerikaa irratti raawwattu haaloo ba'uuf ulaa Hormuz kan boba'aan addunyaa keessa darbuu 20 ta'uuf daandii ta'ee cufuu ifatti beeksiftee jirti, itti fuftees jirti. Ameerikaanis gama isheetiin dooniiwwan boba'aa Iraan fe'an kan ulaa Hormuz keessaa darbuuf yaalan akka hin darbine danqitee jirti. Fuulduratti maaltu ta'e na laata? Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii san fuulduratti sinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Sa'aatii yartuun booda qophii gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Nagaan tura.